Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaal Aappii akkasuma maamiltoota chaanal yuutuubii kiyya nageenyi tiyyatan kabajaa fi jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabdu. Har'as deebi'ee jira ka viidiyoo bareedduu akkaan nama gammachiisu akka isiniif qabadhee jira. Namni viidiyoo tana daawwatan hundi keessanuu akka itti gammaddan dhibbaan dhibba abdiin qaba. Viidiyoo tana keessatti wanti isin garsiisuu barbaade gaalaarii yookiin faayil manaajarii keessan keessaa suuraa yookiin footoo akkasuma ajoo garaagaraa viidiyoo garaagaraa fi dookimentoota garaagaraa kan qabdan kan gara sooshaal miidiyaa adda addaatiin kan akka waatsaappii miisenjaraa fi kanneen kana fakkaatan isinii ergames taha akkasuma kan bilbila keessaniin footoo kaastan hundaa'u jechuudha. Wanta namarraa dhoksuu barbaadan tokko kan gaalaarii keessan keessa jiru haala kamiin akka itti dhokfachuu dandeessan aappii tokko osoo isin hin barbaachifne faayil manaajara keessan qofa fayyadamtanii haala itti dhokfachuu dandeessan isin garsiisaa jechuudha. Kana waggoon jedhu fakkeenyaaf hiriyaa keessan tokkotti bilbila yoo kennitan hiriyaan keessan sun bilbila keessan keessa hanga fedheyyuu deeme yoo barbaade wanta isin dhoksitan san suuraas ta'a wanta kamiyyuu kan isin dhoksitan san arguu hin danda'u jechuudha isin malee. Sababni isaas isintu dhokfate waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haala kamiin akka itti dhoksitan isin garsiisa. San dura garuu warri peejii kiyya hanga har'aatti laayikiin goone feesbuuka keessan irra seenaa Kamaal Aappii jedhaa isa kana yoo isinii dhufe laayik bakka jettu tana al takka cuqaasaa sana booda foolooyingi bakka jettu tana al takka cuqaasaa siifaristi kan jedhu irra kaawwadhaa jechuudha. San booda yogguun an viidiyoo takka gadi dhiise battalatti isin bira qaqqabaa jechuudha. Viidiyoota hedduu as jalaa argachuu ni dandeessu. Akkasuma chaanaal yuutuubii kiyya warri sabiskiraayibiin goone yuutuuba keessan irra seenaa Kamaal Aappii jedha barreessa isa kana yogguu isin dhufe bakka sabiskiraayibiitu tana al takka cuqaasa sana booda mallattoo alarmii yoo isin dhufte al takka yoo gattuqtan hogguunan viidiyoo takka gadhiise battala isin bira gahaa jechuudha. Viidiyoota hedduu bakka viidiyoo kana jettu kana yoo cuqaastan viidiyoota hedduu as jalaa argachuu ni dandeessu kan barnoota hedduu irraa argattan jechuudha. Kanaaf haala kanaan irraa fayyadama. Gara barnootichaatti yoo deemine fakkeenyaaf jalqabame gaalaarii kiyyarra seenee isin haa agarsiisu. Waggoon gaalaarii kiyyarra seene kunoo asitti akkuma argitan faayiloota garaagaraatu jira. Fakkeenyaaf feesbuuk ka jedhu kana keessa wantoota garaagaraatu jira haa jennu fakkeenyaaf akkasuma keem ka jedhu kana jala waa hedduutu jira. Fakkeenyaaf mi'aan isa kana asirraa dhoksee isin haa agarsiisu. Feesbuuk ka jedhu akkasuma keem ka jedhu kana mi'a asirraa dhoksee isin haa agarsiisu haala itti dhoksuu danda'u jechuudha. Faayil manaajara keenyarra seenna. Erga seennee internaal storage bakka jettu tana al takka cuqaasa. Kana booda bakka feesbuuk yookiin keem ka jedhu sun argamu ni barbaanna. Isa kana argachuudhaaf immoo asirra ni dhufna DCIM bakka jettu tana irratti al takka ni cuqaasa. Faayilli feesbuukaa sun kunoo iddoo kanatti argama. Isa kana sakandii takkaaf gadi qabna. Mallattoo raayitii wagguu inni nuuf kenne sana booda as dhufneeti sarara sadii tana cuqaasa. Kana booda riiniin bakka jettu tana al takka cuqaasa. Kana booda ka duuba feesbuuk jedhu tanatti duuba isii kanatti jechuudha mallattoo tuqaa tana gashina. Achi booda riineem kan jedhu kana tuqna. Asirra amma fakkeenyaaf kunoo bakka kana dhufee jira jechuudha. Ammas kan faayila biraa kan dhoksuu barbaadnu sun keem ka jedhu kana dhoksee isin garsiisa isiniin jedhe isa kana sakandii takkaaf gadi qabna. Ammas bakka kana tuqaa sadii kana bira dhufna. Riineem bakka jettu tana tuqna. Duuba keem jedhu kanatti mallattoo tuqaa galchina. Kana booda riineem kan jedhu cuqaasa. Isaan lameenuu kunoo faayilli kun duuba kanaan tuqaan itti galee jira jechuudha. Akkasuma kaameraa kanas yoo dhoknu barbaanne haaluma sanaan jechuudha. Mee haa dhoksinu isallee sakandii takkaaf gadi qabna. Sarara sadii tana cuqaasa. Riineem kan jedhu tuqna. Duuba riineem kaameraa jedhu kanatti mallattoo tuqaa gashina. Riineem kan jedhu tuqna. Kana booda isaan sadeenuu eega tuqaan haala kana galee booda anamma kanuma sadan dhoksuu barbaada. Sarara sadii tana tuqna jechuudha. Sana booda siitingii kan jettu cuqaasuudha. Asitti dhuftanii shaaw haayidiin faayilsi bakka jedhu kanarraa duubatti deebistu. Oon waan ta'eef oofitti deebistu. Mee gara duubaatti deebinee haa ilaallu gaa. Akkuma argitan asirra feesbuuk keem kaameraa kan jedhu sadanuu hin jiranii jechuudha. Dhokatanii jiran. Mee kanaaf gaalarii keenya keessa haa deebinu. Gaalara keenyarra. Dhiifama. Gaalara keenyarra tuqna. Akkuma argitan kaameraa kan jedhu hin jiru, keem ka jedhu hin jiru, feesbuuk ka jedhu hin jiru dhokatee jira jechuudha. Kanaaf wanti achi keessa jiran san
namni kamiyyuu arguu hin danda'u jechuudha. Mee kanaaf haala kamiin deebisnee nuti argachuu dandeenya jechuun keessanii naaf haala salphaadhaan argachuu dandeettu. Faayil manaajaruma keenya irratti deebina. Kana booda ammas faayila duratti isa keessa deemna jechuudha. DCIM kan jedhu kuno. DCIM kan jedhu kana al takka ni cuqaasna. Kana booda as dhufnee sara sadii tana tuqna. Settingii kan jedhu tuqna. Show hiding files kan jedhu kana cuqaasna. Kana booda duubatti deebina. Akkuma argitan kunoo kaameraa Facebook keem kan jedhu sadanuu nu deebi'ee jira jechuudha. Garuu gaalaarii keenyarra yommuu haala kana yoo deebine argachuu hin dandeenye. Sababni isaas tuqattiin sun duubaa hin banne jechuudha. Mee gaalaarii irra deebi'a. Ammas asirratti nu bahuu hin dandeenye. Kanaaf yaa ammas faayil manaajaruma keenyatti deebinaa jechuudha. Irratti cuqaasna kunoo isaan kun sadan nu deebi'anii jiran. Garuu gaalaarii keenya irratti ol nuuf hin baane. Ammas sakandii takkaaf gadi qabna. Erga gadi qabnee booda tuqaa sadiin tuqna. Rename kan jedhu tuqna. Duuba ishiisaan tuqnee tuqattii san asii balleessina. Sana booda rename kan jedhu cuqaasna. Ammas Facebook kan jedhu sakandii takkaaf gadi qabna. Mallattoo raayitii yoo baate tuqaa sadiin ni tuqna. Rename kan jedhu. Kana booda tuqattii duubaa tana ni balleessina. Kanaan booda rename kan jedhu tuqna. Amma kan nu hafe keem kan jedhu qofa jechuudha. Kaameraa fi Facebook duubaa tuqattiin badde. Kanaaf kaameraa kan jedhu sakandii takka keem kan jedhu sakandii takkaaf gaqqabna. Tuqattii sadiin ni tuqna. Rename tuqna. Tuqattii duubaa tana cuqaasuudhaan irraa balleessina. Rename kan jedhu tuqna. Isaan sadanuu irraa badanii jiran jechuudha. Mee gara gaalaarii keenyatti haa deebinu. Gaalaarii keenya irratti dhiifama. Gaalaarii keenya irratti yogguu deebine amma kunoo haala kanaan kaameraan nu deebi'e, keem kan jedhus deebi'e, Facebooknis deebi'e jechuudha. Kanaaf haala bareeda ta'e kanaan wanta dhokfachuu barbaadan san namni kamiyyuu akka bilbila keessan keessa yoo seeni arguu hin dandeenye haala kanaan dhokfattanii irraa fayyadamuu dandeettan. Waaw! Hedduu namatti tolaa mire. Ana garuu baay'ee natti tole. Isin immoo kanarraa keessatti tolu abdiin qaba. Kanaaf dirqamni isinirra jiru hiriyoota keessaniif share gochuudha. Akkasuma gara peejii xiyyaatti hiriyoota keessan invite gochuudhaan itti affeeruun dirqama keessan. Ani keessi wajji ture Kamaal Ibraahim peejiin too Kamaal sagantaa biraatiin warra walitti deebi'u Rabbi nu haa taasisu. Hagasittuu nagaa hannaaf tura.